picture ayana picture na chalu de balali ko picture ko gode maka ko ratti gode I love you jere mo anumati erga so nobody namni Kenya isa sigawa wal marsisa dem na ko kabugaru at least isa reporti ofirra kasisu kanarratti sababa sa hubachu wal kuba kabachu kanafi namonni county chichima qaban kuni I think Mario to kabadne bakati wale bilbille wale texti gone gafa was beknu akka sirbi kuni faama reporti goda mera san group isani kessa jira nama telegram isani nama commission qabu tokko kessa jira dalacha kanatti tan ergal tokko fi dufaru jedhan fasi nyaatu dufaru jedha so akkasitti odefannos akka walarka fudadhu report special reporti namarra kasu appeal system kana godi sana barresi ergi gesi sajalurat akka wali jechu dandeeyyu I think lakobsa keessan wali ergine di aslifa akkasisini erga telegram group tokko umne namoota tiktok irratti influential ta'an gafa warning margitan asirratti baatanii dubbachuu tonte walitti dhufne appeal akkatti godamu google gone small research gone kana wali support letters wali ergune dandeeyyu namni account chichima qabufa support letter this person is not sarratti kisin dufe kuni sirri miti atakida nambe ka jenne testify wali gochu character support mali translation kanatti wali gochu wanda dengu fi I think group yakasi omun kuni baaye barbachisaadha namni akka raache fa naman tukne annan jechuudha annani summi de report gafa gootu hi annani jenne mo dubbachu daddawu fi isas gargaaruudhaaf akka deebisisu I think we need to have that kind of collaboration with Muchachu. So Sumajachufi, so already follow Godera. I can not be Garu Namakuma Sadi all two Asirajira, Gafadufu, Rachin already accounting Kumato Kuchala Kaba Folori, a committee Kumasadi Derbo Kadeta, Matisi, South Majalabadi, Namnaski Setao, Rachi Argame. Guys, nu dar bebar kopelin ki goru didani. Nu dar bebar. Ala bare ko yaro. Kulang barresu jira galti. Ala bare. Kabar na dar. Ayana akam jirta. Kopelin ki gora me undu kesan. Ayana. Akam nagara fubai. Rachu met. Naga la county sa buchulani Number sakana polo na kodi. Saat itu komboda Moses number pada sih di mama jadi. Rachu Gasa mata tula mata kokona. Okay. Yang ada sidam nih. Nurana finata. Racha la cosa. Karena boda saat itu komboda. Oh, karena boda saat itu. Kotu tidak nurana finata. Racha la cosa. Karena boda saat itu komboda. Dabare nada please. Okay. Amarachen video post gore jira dakati. Racha ada. Sini jira. Shi sagaleen ko sini dhagama jira tanan video haram na post godhe. Video sagaleen ko sini dhagama. Indaga. Video hara post godhera. Video hara sana deemati. Like comment hundumti keessan follow godhaa dura ati video hara sana deemati. Like comment repost godha hundumti keessan namni as jiru hundumti keessan otoo du'eet gootanii nama baay'ee fi dhaqaqqabaa jechuudha. Namni komsni sadii as jira. Hundumti keessan deemaati video sana like comment edda gootanii copy link yeroo baay'ee edda gootanii repost jedha. Achiin booda du'eet itti gootu jechuudha. Sagaleen kun dhaga'ama miti? Indagama. Wayne zaare connection. Mata networking ke garu. Wayne zaare connection jira. Okay, enu dubata turai. Dakati duit godafi. Ga networking kabe? Post gore. Ya, dema duit gora. Mena mi duit gote de inte trakora pare. Share le goda amale duit ko sonte namana kinefis. Onni jana. Lamoota anything garuu maalirratti focus gochuu qabna.
waan amma ayyaanaan dubbate konnekshinii otoo na rakkisu dhaggeeffachaan ture. Ilaa nuti callumeenee dhugaa qabna garuu tokko waliin garummeessine tokko bakka callumeenee baanii sooshaal miidhatti indiviijuwaalii akkuma leencaatti indiviijuwaaliidha intini goona. Isaan garuu sirriitti gurmaa'anii amma akkaawuntii badii tokko hin qabne cufsiisuun baay'ee ulfaataadha. Namni 1,000 riipoorti godheef cufuu dhiisuu danda'a. Sirba dabar kan isin dhibaa jiru sirba ofii tiktookiin ofiisaa fudhatee jira. Amma sirba baala gisee jedhu tiktookiin ofiisaa accept godhee sirba post godhe isaan hojjatte jedhamteetu isatu head speechii ta'ee akka amma ayyaanaan jedhe waan adii kana gurraachadha jedhanii riipoort attaaksii gochaa jiru. Nuti akka wallaalaatti akka nama hin barannetti personaalii qobaatti attaak nu gochaa jiru jechuudha. Dhugaa rabbi nama kuni dhugaa rabbiin isin jedhamaan otoon gaafa laayivii irratti isin argitu dhufanii lamin baamanyaa taa'uudhaan jedhu maafa nama ገብቶ የግድ በቃ ኢሳን ቢረቲ ነጋቴ ይፋና ሰው ቀብዳይ ነጋታቴ ጅራችሁ ሶሻል ሚዲያ ረቲ አካውንቲንግ ነጋቶ ሳንፋና ማሪፋ ሰው ቀብዳይ ቹዳ ማሊ ደምስቲ እኔ እኮ እግዚአብሔርን ያልገባኝ ኢላሙ ቤ ኦቶዋ በሌሴን ኦቶን ታይ ሃታኡሽ በሌሳ ደሽ እና ከና ከን ሁንዱ መገኛ መጩፍሱ ይሰኒት ጨልጀኔ ተኛ ወሉ መነገረ ታንገር ወሉ ማራማቹ ሲዘኒ ኦሬዲ ወረ ሚሊየን አወርቀሙ ያው ማንሱሪን አብይን ሳይበ ያኒ ሶዳታ ማለኮ ሌላው ጆለተ ተቆለን እንጂራን ባር ማከን እንጂርቱ አባራብ እንጂሩ አንንጂ ማለ አትንጂርቱ ወረ ግማሽ ሚሊየን ኦልዳብሬ ማልት ጅራለ ኩዋ ሚሊየን ኦልንተረ ባርሳኒ ዲዘ የለም አካውንቲን ኦሮሞ ከሚሊየን ኦልተረ ከሰን መሰዲኒ ከመንሱሪ ቲቪ ከመስክሪት አንሰ maskilen herum tebaka gergeri di tayari dagatani isir masadi to kajarra kumari basharol tare kono isinga di sinde bisani bar namu to kodi tayya rache already gashiteta apilike apil go danger then ammo man already gashite for you apilicha gashindu akuma ntini jedani nangashe din kan banicha apiliyu narram fudan email ke kofani kenneda debi email dan akata ti debis ne report gonu jirana ayana sifana mariani wa kan ban ma ke sanan si berresa ana fatina ne asofna akka qabade dubichi media kanarratti sanis reporti yuga fa godamu namni kenya madani ko fata me dan reporti gona jedama tokko achi keessa galee tokko sexually berresa tokko violence berresa tokko harassment berresa tokko barbadi berre tokko makuma wano fijette sila follow magole video fa viewership tilale debias so akasta tamsa akantani fi akawalitti dufne wajannuf gaaf reporti godani you specific pinpoint kan jedhamu jira pinpoint godani bakka tokkotti dhiibu jechuudha namni kumni tokko yaada tokko irratti gaafa waliin dhadhee dhiibdu dhugaadha jedhee fudhata algoritmii fudhata nama miti algoritmii to achichi baasu waan ta'eef algoritmiin suni waan akka gaafate maal irratti reporti akka godhani deduct gochuu dandeenya reporti irraa reportichi maal jedha jennee reportichi kana gaafa okay kana irratti reporti godhani jechuudha deebii gaafa laattus appeal gaafa gootus kan baani achi irratti deebistaa jechuudha so akkasuma simbil bilbila ko duwwan siin arga nyaaso rache walle ati laara dalede hundinu report godame jiram gize khaysa sente laltu bika email barreesi sinjo saniti mal godan sete dura sirba bala gize se jedhu sana isan ani bala gize neng akka jedhetti fudhatane den su ani warra kulkullu ta'ani isan misnaret gocha jiru beka ummanni kan bira sabab sablamin kan bira akka akkasitti hubatuudhaaf akkasitti dha hojjechaa jiru ani mo malan jedheen hojjedhe sirbichi akasmiti inde ni baala gize dajechaa jira miti baala gize naan jedhu jedheen amaariffaan hiikeef tokko isaan report godhanii head speech jedhanii isaan report godhanii በህዝቦች መካከል መከፋፈልን አትዝሩ እንጂ ደበር ሃማን ዱበኔ እኮ ኢሳ ሪፖርት ጎዳኒ ሳ ዋርኒንግ ናከኒ
Chimbo deebisa ningi sanarratti isan sirba isaa lips godhe baala gizee jetti na waamti jarisa jedhu. Isas gaafa report godhan isaan immoo siruma baanna godhe jechuudha. Ani baay'ee akkaawuntii kanarratti dhugaa rabbiin isin jedha. I mean waan hundumaa maybe dubbachuun barbaachisaa ta'uu dhiisuu danda'a. Waggaa afuranitti dhama'e. Waggaa afuranitti dhama'e yeroon isin jedhu like waggaa afur guutuu. Yoona intellectual property dhaan si kasasan ta'a bakka. Lipsingii gootee taanaan normally kan godhan intellectual property mark maalni nama saameera namicha sirba nama kanaa fakki godhanii wal bira qabanii kana dhaanii sirbituun ni sirrii inni kun immoo hatee sirba jedhanii akkasitti riippoortii godhu baaniidhaaf akkas godhama. So isa ta'uu ni mala ni ilaalame ati follow godhi nan lakkoofsa koonseera naasoo. Godheera ayyaana ko. Okay, hundi keessanuu namni kuma sadii dhibbi saddeeti as jirtan pirezidantii keessan raachuu mucaa Oromoon jaalatu ormi jibba Oromoo qabu isaaf qabu itti agarsiisuun akkaawuntii inni waggaa afur itti dadhabee jalabaan godhanii jiru. Hundumti keessan namni kuma afur waan akkasii jala geettan as jirtan kun warri amma daarektii as jirtan maqaa isaa qaqqabaa kun akkaawuntii raachee kana fooloo godhaafi warri kun immoo erga fooloo gootanii booda jala garseenatiniin viidiyoo isaa hundi keessan du'it godhaafi kompiiliinkii godhaafi sheerii godhaa hiriyoota keessanii daddabarsa. Siif jirra jedhaanii cinaa dhaabbadha. Mucaa kun hin beektan amma akka seenaa jiru biyya keenyatti hin beektanii waa'ee faan sirriitti namaan dalaguun neetworkiin haalli mijatamu. Bakkuma deemte hundatti deemte viidiyoo hojjechuu hin dandeettu. Bataam nama yaasaazira. Amma biyyoota biraa biyya Arabaa fi biyyoota biraa asii gabbaate gasiixalee waan bakka bareedduu wayii geette nyaata barreellee argite waraabbattee viidiyoo hojjetattee akkasuma akkasilee ni guddifatte bakka feete seentee bakka feetetti viidiyoo olaayivii seentee guddifatte. Biyya keenyatti hin ulfaata. Bakka hundatti neetworkiin hin dalagu. Kanaaf akkaawuntiin ijoollee biyya keessaa yeroo gubatu baay'ee nama gaddisiisa. Inni jira akkaawuntii gubate malee akkaawuntii tubaan ta'e malee raachuun hin jira. Dandeettiin isaa jira. Sammuun isaa jira qaamni isaa hundi jira akkaawuntiitu gubate. Akkaawunticha immoo duraallee nutu bakka kanaan ga'e ammallee nutu guddisa rakkoo miti. Kanaaf siif jirraa waliin jirraa waliif jirra jedhaanii isin jechuudhumaaf hundi keessan kaabbaa abdillee jalaa gubate 200 yoo galchitanii irratti tola. Namni biraa namni yaada qabdan yoo jiraattan yaada dabalata yaada dhiifama nagaatti oola ay kapiteen akkam ayyaana nagaa jirra baay'ee qaban jiru as jalas waan jiraniif isaaniin gashii deebi'a accounting sunis I hope so isarratti hojjennaa isa kanas follow godhaa baay'isaatii fayyaataa ulfaadhaa maakii fi aslii immoo baay'een isin jaalladhaa jabaadhaa mubee hundumtuu keessa nagaa jirtu dhiifama dubbadhu. Okay, Sabora lega kuma yaadni kiyya maali raachee akka malee gadde abshir inni deebi'a wanni dabarsuu barbaade tokko maali yeroo like violation like yeroo namoonni akkanatti report godhaniitiin appealing inni duraa dhufu yookaan violation inni duraa dhufu ignoring godhina yeroo mara yeroo appeal ka jedhu yeroo dhufu appeal godha yaada keessan wanta daragame san reason kennafi wanni wan maalif amma karaache wanni cufameef dhibbatti yeroo sadii sii kennanii yookaan yeroo lama sii kennanii violate goote jedhanii yeroo sii erganii appeal yeroo jedhu yeroo hunda ignoring godhina biran dabrina appeal san appeal godhamuu qaba appeal yeroo gootu reason kenniif reason atachitti goote san godhuu fi yeroo san gara agency or customer service itti achi darba kun algorithm is like server yeroo ati wanno gootu kuni already programmed godhaniitiin in haalli itti dalagu tiktokin programmed godhame programmed language katabame language sun server irratti save katahe yeroo violate ta'u number qaba number equal to this if this kind of violate have been reported violate ka jedhu the first one no second warning second so warning ida in lamata setu chufa nama miti kasetu chufu system setu chufa
language yookaan programma setup godhame santu isa pre-programmed dha. Is pre-setup. Waan inni godhu calculate godha. Waan ergamuuf san calculate godhee ergameef san si dabarsa. Yeroon gara agentiitti si dabru yeroo appeal gootu. Yeroo ati push goote appeal goote reason kennituuf reason sun report sun immoo gara customer service titti email ta jechu automatically is automated system automated tay like it's nama miti ka kasi goda jiru nama miti ka block si godu namni reporting goda system to block si goda system na ka block singone ka violation sun akka si kau wanti ati godu qabdu appeal godu qabda yero appeal godu san reasoning ati katabde sun automatically gara customer service ayoka nama TikTok keessa dalagu agentota gara bakka gara jirutti si email ta jechu isan yero san banani report wana tikente san lani gasi reality isa gara yo YouTube irralle tahe yo la hala biyyatti san check godani o wani kun violation amiti jedhani si kasan yero appeal si jedhu dhufe yo ati ignore gote bura dabarte san jechuun confirm goote wanni sun sirrii ta'uu isaa jechuudha. Appeal godhuu hin dandeettu yookaan account ke defend godhuu hin dandeettu jechuudha. Akka kortiitti defend godhuu hin dandeettu. Kanaafuu rakkina kennatu jira jechuudha bakka kanatti. Nullee wanni akkana yoo dhufu namni martu namni asirra jirtan ignore godhina. Appeal godha yoo wanni tokko dhufe appeal reason kennaafi yeroo san keessa seenanii isin ilaalanii wanni sun dhugaa fi dhugaa ta'uu dhabuu isaa addaan baafatanii jechuudha. Amma karaa chee is too late jechuudha. Baaki almost too late dha. Kanaafuu wanni ta'uu qaba kaayaan illee mansuurlee simartu jettan gruupiin haa uumamu. Gruupiin Instagram irratti ta'e WhatsApp irratti illee Telegram irratti illee hayoo ta'e gruupiin haa uumamu. Nutti cufuu qofa osoo hin ta'e nullee cufsiisuu danda'uu qabna. Yeroo mara like pre-active ta'uu dura dhaabachuu keenya dura eega wanni tokko ta'e boo'uu baay'ifna. Kanarraa bahuuf wanni godhuu qabnu numartu gruupii tokko isin warri wanna account kan TikTok irrallee miti. Nuti ufaniif wana dadda fi sunu jala lu sesena yo mawaiti ro akana hirmatu senna male war TikTok heddu wanno jedhu miti isi wana kana kan wanni gotan jala deematinin banatinin Telegram arlite bakka barbadanin bana hala sani wal bara dhabanne yo wanna kana ku kan futate dursine nuti isan dursine waan kana godhu qabna defend godhu qabna yo kammo reporti godhame san akka reporti sun dhugaan taane fakkeenya video tokko yoo raachin gadhiise yo kaasi yo ati gadhiifte yo ka yo mubarak gadhiise yo waan kana share godha like godha yo ka duet godha irratti dalaga yo jedhameetin video sun irratti dalagame report le yo ta'e system ni sun ni kaasa completely ignore godha jechu any report lami supporter qabda jechu yo fakkeenya namni dhibbi tokko ka kumni shan laaletin yo namni kumni shantama report godhe number 1 ta'eef system ni ka calculate godhu kanama shantama san fudhata kana yo arginu akka walitti dirmannuuf gruupi wayi uumatini pre-active haa ta'an galatoma breeki. Hai thank you Aaron kona dama agama yeroo tokko ergaa ko yeroo tokko nan dubbata warra asirratti hundumti keessaa amma dhufaa jirtan follow godhaati kan ko follow godhaati profile koo keessa yeroo galtan video tokko jedheera video haaraa video sana deemaati like godhaa comment itti godhaati copy link yeroo 30 godhaati repost godhaati duet godhaa nama hundumaa bira akka ga'uuf sorban by the way isin akkas gootu tanan ji'a tokkotti deebisuu nan danda'a oloriko baay'ee jiru jiraate innagama Ndega. Hey, matadi. Maeta Mansur dubadu doctor kuna kama jiraate Mansure ni Turki Ethiopia ko hafta bile ko subhanallah Mansur amma gasfiti tera dubatu amarachuun almost kudatu dangala jira itu mammo telegrama asumarratti create godhe hundiyyuu namni kumni kudan follow gaafa sagodu telegrama sana keessa dhaqee memberita
Gaafa inni 100 ta'u telegiraama guruupii 100 qabnaa jechuudha. Raachuun oo dandeessee ituu asirraan bahin telegiraama tokko kireet godhii fooloo namni gaafa si godhu telegiraama sana keessa dhaqee agalu. Fooloo gaafa si godhu telegiraama sana keessa dhaqee agalu. Then lakkoofsa akkaawuntii keetiitiin telegiraama qabnaa jechuudha. Riippoortii gochuudhaafis koopii liinkii akkaawuntii keenyaa gochuudhaafis ituu qabaanne kunis gaara jechuufanii galata. Raachee humaa yaadini bikkattiin deebisnaa nin beeka maal akka namatti dhaga'amu aynoo nin beeka humaa sittiin dhaga'amee duutsiif goonaa bikkatti siif deebisnaa ati immoo jabaadha waa hedduu keessa dabartee jirta kana keessallee dabaruu hin dandeessa ammallee nama jabaa waan taateef waa takka sittiin dhaga'amin okay dhagaatii isin immoo sheer godhaan duuti qofa osoo hin ta'in namoota hin dhageenye hedduun jiraachuu danda'a waan ta'eefu namoota saniifillee saayiboota keessaniif telegiraamaan miseenjeraan bikkuma hundaanuu sheer godhaati bikkatti akka deebu hamilee ta'aa fi uummata kiyyaa hundi keessanuu anillee amma duwitni boonaas ni fayyadu nuti illee gizee asirraa baane bikkatti deebisuu qabnaa jechuudha. Abshir namatti dhaga'ama dhugaa. Paasaryoon yaada qabdu dhumara soorii isin tursiisuu kenna. Rakkoon qabu nama baay'ee ture waan ta'eef galatoomi siin jedha. Reefu man dhaga'ani bannaati reefu nan qabu rabbi baay'ee namatti dhaga'ama. Jechuun dhugaa waggaa amma kanatti dadhabee mucaan kun waan biraa keessa illee galoo akka warra kaanii yoo gartani tutee jechuudha. Waan biraa keessa seenee beeku raacheen guyyaa tokko jechuudha. Even yaada negatiivaa isaan fidan illee pozitiiva godhee deebisaa jechuudha. Yeroo geemii taphatu mataa isaallee jechuudha. Waa biraa miti yeroo geemii taphatu mataa isaallee raacheen nama negatiivan dubbannedha. Sinii galee garuu jarri kun giruuppii qabu ijoolleen keenya nummaan labeettu dadhabinni keenya wal ijaaruun beennu bakka wal ijaarree waa tokko irratti duuluu isaan godhan kana duula isaan godhan kana hin beennu tasummaa jechuudha. Yoo garteetu isaan giruuppii baay'ee qabu isuma dhugumaan isa itti giruuppii keessatti dhaqanii maal godhu liinkii nama sanaa fudhanii dhaqanii geessu akkuma nama maraatitti riippoortii godhu kan saa qofa kan nama baay'ee cufaa jiru jechuudha. Kan maakii cufameera kan abbaa abdii cufameera kan raachee cufameera kan sooloonlee 234 kan qabullee irratti cufanii akkaawunti 3 moo 4 irratti guban. Maaliif giruuppii keessatti dhaqanii maal godhu isaan liinkii fudhatanii dhaqanii poostii godhu. Nuun immoo sirra dhufnee iyyuu malee wacuu malee giruuppii bannee akka isaanii gochuu hin dandeenyu. Illi kan nyaata'uu qabna nuun ijaabafachuu qabna maaf taatan. Ijoolleen keenya maaf giruuppii tokko bantanii jechuudha. Warrumta sirra jirtan dhageettii qabdan kunis giruuppii bantanii sheerii gootaniiti. Oromoo kan hundumtu Oromoon hundumtu join gochuu danda'u jechuudha. Paabliikii gootanii joinii kan namni godhee seenuu danda'u giruuppii tokko banamee waatsaappii wayii telegiraamii irratti banamee jechuudha. Namni hundumtu asirra jiru 3,000 4,000 5,000 namni baay'een joinii godheeti. Even isa isaan riippoortii godhan illee ofirraa dhorkuu dandeenyaan sinii galee namoota riippoortii godhan irraa namoonni sappoortii godhan yoo baay'atanii akkaawuntiin sun hin walii keenya jifachuu malee giruuppii ijaarree akka isaan itti duulan kanatti illee duuluu hin dandeenye. Viidiyoo ammoo fakkeenyaaf sanii leen gadda hojjete sana dhufeen irraa balleessennaan hinde kun immoo maal saatu koominitii gaadlaaniidhaan nama kasa sadee nagarramee mannaan balleesse. Waa tokko natti hin fakkaanne maalidha wanti kun hidhee raacheen maal balleessite raachee biratti waarningi itti kennan natti fakkaata. Viidiyoo sana biraan illee balleesse. Diitii godheen ture. Nama baay'ee bira geelle waan isin ajaa'ibu jechuudha. Nama 70,000 wayii ilaale guyyaa tokkotti guyyaa lamatti minaamin. Isayyuu hin balleessan ilaala amma haasaan kun wanta balleesse tokko hin qabu. Namoonni biraan kan dalga hubatanii jiran afaan Oromoon nageenye akka isaan hubatan godhe raacheen. Sana hin barbaadanii jechuudha. Propagaandaa mataa isaanii uffachuuf jecha baala gizee dhanuuni jedhanii nuti sirbaaru jedhaniitu maal godhanii propagaandaa mataa isaanii uffachuuf jecha nama waa'ee waan sanaa ibsu gadi qabanii jechuudha. Isinii galee afaan Amaariffaa yoo taasofte nagaadhaa afaan Oromoo sonnaan Oromoofumaan balleessu jechuudha. Even TikTok irra duwwaa miti Facebook irraa illee akkaawuntii namaa gubuudhaanii jarri beekamoodha. Ijoollee keenya irratti akkaawuntii gubuudhaan jechuudha. Jecha amma fakkeenyaaf jechoota ammatti fayyadamuu hin dandeenye Facebook irra jechuudha jechoota baay'eedha kan isaanii. Inni kan keenya irra fe'ee mataa bakka. Jecha kan san naftanyaa jedhamu fayyadamuu hin dandeessu jechoota biraa fayyadamuu hin dandeessu. Akkaawuntii keessatti guba Facebookiin. Warra kan keenyaa jecha arrabsoo isaan kana dhaabbata TikTokitti galchaniiru dhaabbata Facebookitti galchaniiru silaa daayirektii yeroo san akkaawuntii isaa irratti cufaa jiru. Nuun hojii baay'eetu nuuf walumaa galatti. Hojii baay'eetu nuuf jechuudha. Biyyaansi giruuppii tokko nu banaa isa yeroo itti fudhatu tun taane asilii fi yookaan raacheen illee jechuudha giruuppii tokko bantanii giruuppii san namoonni hundumtu join godhanii jechuudha.
achi keessatti nama riippoortii gochuufis riippoortii isa godhame akka inni hin gubanneef illee dhaqanii sappoortii gochuuf illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sinii galee yoo wal bira dhaabbanni irraan kan hafe boriftaan kan asirii cufamaa kan mubaarakii cufamaa kan warra kaan cufamaa Oromoon 500 darbu jechuudha. Sinii galee Dhiifama yoo ni nutti beeku darbii. So kanaaf yooni sagalee koo jira. Namoonni baay'een illee gochaa jiru. Kanaaf jalqaba irratti maal goota raachi giruuppii nu banaa. Asliifa giruuppii nu banaa. Please giruuppii baname wanti kamirratti hojjetamuu danda'a. Kana ibsitaa galatoomaa. Sagalee koo jira yooni. Giruuppiin Dhiifama wajjiniini waa'ee giruuppii kana yeroo dhibban dubbatina. Jarrii qabaachuu keenyatti beeku. Dhageessanii haasa'uu illee hin barbaanne nama kana hundarratti. Jarri akka nu jabaa qabnu beeku adabbii illee yeroo nu jalaa badan wallaahi keessaan na gaafatu. Dhiqqoo akka ijoolleen keessan waan akkasiin irratti hin goone akkas qabdu jedhu. Kanaannaan irra deddeebitanii inaa seenaan tokko haasofne irraa namni gurra qabu gurra qaba namni gurra hin qabne dantaa isaati dubbatanii nu hin balle. Sinaa asirratti asuma qabna guruppii jabaan harka jiraan akka kottaatti gala. Grupi nama kuma 18 kamu jalan. Keessa keenya bojjeba yeroo dhibba tokko namni keenya naga obbo bakka kana taa'u jalan wal ga'ii keessa nakka. Qaamna grupi nama kuma 18 kamu narka jiran abira. Kotta abbaa report gochuu barbaadde kotta report godha. Bukerraa kaasa. Ayyee linkii kana kaasa kubaan amma linkii kana namni beeku. Bakka linkii grupi chaatanii fakka la. Alaatan nu gala waan ta'eef linkiin kaa'u keessaan mistiraan isin gachaan. Nama kuma kudha saddeetu jira. Guruppii isaanii sanii an argeetiin jira nama wahii sheer naa godhe guruppii isaanii sanii mubaarak siifin ergaa namni hundi keessaniyyuu mee guruppii san dhaqaati waan isaan nurratti hojjetaniif waan isaan haasawan qofa dhageeffadha waa barreessu qofa soottaan. Amma akaawunti kiyyaaf karaachuullee guyyaan guban guyyuma takka sa'aatii takka jechuudha. Amma namni keessa naa ergi sun akaawunti kiyyaa fi karaachuullee bakka takka naa ergi. Kan nama birootis akkasuma kee jiru. Saniifuu waan isaan hojjetaniif waan isaan nurra yaadaniif waan isaan nurratti hojjechuuf fuula duraafis deeman hundayyuu akka wannaa isaanii san jala seenne haalaan telegiraamii isaanii san isaniifin erga. Abbaabbii kun yaada bareedaadha. Guruppii san agartee nama isaan riippoortii godhaa jiran yoo abalurra qabsaa'u jira argan abbaan sun tiktok san piraayiveet irratti deeffatee qollofuu danda'a akka isaan wanta akka hin argamne kun hagas akka mishigii beekunis waan bareedduu beekadha. Okay, namoonni amma dhuftan waliigala amma gara nama 37 seenee bahee waliigala namni amma haaraa dhuftan akkaawuntii raachee jala gubatee dheengadda kaabaa abdiitii waliin dheengadda gubatee soo kanaaf namoonni amma dhuftan please raacheen viidiyoo haaraa hojjetee gadhiiseera. Yoo dandeettan namoonni dandeettii qabdan raachee karaa akka isaa dubbisa akka akkaawuntii isaa deebi'uuf godha. Yoo ammasitti immoo akkaawuntii akka namoota biraa diskoortii waan hin qabneef kalamaffaa jaartii waan hin qabneef duraan inni tokkochuma san akkaawuntii waggaa 4 akkuma gaaf tiktook dhufe itti lafa'e jalaa gubate hundi keessa namni as jirtan fooloo godhaa fi viidiyoo inni amma hojjete deematiniin riippoostii godhaa sheerii godhaa fi duwit godhaa fi hordoftoota keessan hunda biraan gaa akka yeroo dhiyoo keessatti bakkatti deebifnu amma nama 11,000 hin geenne irra galatooma hundi keessan raachetti makama fooloo godhaa waliif daddabarsa. Raacheen dhugaa rabbiitti ijoollee Oromoo asirra jiranirraa adda jechuudha. Haalli jireenyi isaa akkaataan guddinni isaa amalli isaa adda. Ana dhugaa rabbiitti baay'ee garaa nyaata. Amma kun waan Abiraam Makiin baay'ee walitti dhiyaanna akka abbaa fi ilmooti. Mana ollaa gallaa mana fooqii tokkorra hojii gallaa rakkofamtu hojiin qoodanna. Haga karaacha kana natti hin dhagabne because anis bira jira hiriyoonni isii baay'ee jiru ijoolleen biyya kana keessa taraa takka walii qabnee haay goonee guddisuu dandeenya nama isimatu ganama galgala akka daa'ima waan beekne tiktookii mahaaraa bannataa dhoolu jedhee bara du'ee jettee dabbareen dhiifte malee ofirraa jechuun irra hedduu yeroo baay'ee kaa'ifi jettee osoo abashaan hin dhoganu oromooleen itti riphoo kakuma 500 kana waan oromoon jala guubdee fi jibbitee dhiifte malee amma kakuma 500 sun baatii jala mootorba keessa 500 gale hin gahu akkasuma gahu I think baatii 4 akkas na fakkaata
Iya ada daanggaaf isiin haarawa banattu kiyya 300 osoo an 300 jiru 500 sini galee kadeen gaddaa kana giiftii isiin namaa kennite ijoollee miskiinaa kennite gandummaa qabdi jedhanii ijoollee Oromoo xaa'u goonan aartee dhiibte malee sira qaata bakka deemte isiin osoo dhuftee viidiyoo hojjettee maal jettee walii geemiin wajjin taphatee jiru sini galee erga alagalleen irra gubee kiyyalleen irra gubee ani yoo dhiise hoo maal goraa alagalleen xilata ta'e kiyyatti illee gadoo ono jedhee haa bal'atuuf jettee tiktookii jibbitee dhiibte sini galee malee sira qaata bakka deemti isiin. Kanaaf abbaan abdillee jala gubate ka abbaa abdiitii fi karaachee guddinni akkaawuntii walumaa keessa ture. Ka abbaa abdillee akka akkaawuntii ilma Oromoo tokkotti haa nama mararuu haa nama arsuu mala karaachee kana mararu. Because xiqqasho biyya neetworkiin dalaguu jira. Akkaawuntii diskoortii kun jalatti ka 200 jala ga'e qaba. Deebi'uu danda'a jechuudha. Kana namni barate kana guddaa fi kanatti illee walumaa keessa laala. Raacheen Imbeita jiran Itoophiyaatti akkaawuntii lama wal jala guddisuun tokkochi ulfaataa yeroo hunda neetworkiin argattu bakka hundatti argattu tokkocha qaba jechuudha. Tokkocha qabu santu jalaa tare. Siigale amma Mubaarak lama qaba, al lama qaba, waan ofii lama qabdi. Imeela haa wallaattu iyyuu malee tokko nama guddaa beektan. Ana furii qaba amma furguttadhee laabbaate. Nandu padal tokko. Paaspoortii imeelii wallaattu iyyuu malee ka 200 qabdi garuu nama guddaa waan taateef hin dagaa namni dullachi neetworkiin qabu farankaan taara wallahi raachina da walennan farankaan nyaataara internetiin leena dide warabbal kaaba akka amma karaachee waan tokko dubbadhaan nuti mucaan kun nu guddate bakka gaarii ga'e jennee yaada turre akkaataa guddina isaa leengadda akkaataa inni itti dhufe argitanii intarvii inni godhe irratti rakkoo san hunda guyya tokko nama tokkotti ibin nuyi akka faamiliitti wallaallu nuyyuu itti himateen beeku. Siigale namni iccitii jireenya ofii qoyiffatee xaaree hagana ga'e irra guyyaa keessa hoxaa godhanii kuffisan nama gaddisa isinii galee. Ani tokko qaba raachiyyoon barbaadate kan biraa jechuudha kan 50,000 galee raachii fudhatta yoo ta'e irratti hojjechuu dandeessa yoo immoo kanan guddifadhattes mirga Omar rakkoo qabu kan mu guddifatu wayya kanuma ka abbaan akkana kun amma namatti yaada kennu hundi keessan jarana yaada kennu deeqaa tokko kenni. Doktor dhiifama daansii kutee hunda keessanii yoo daansii kutee dubbanni laafanii tokkoffaa ummanni bareechee nu beeka akka akkaawuntii isaa telegiraamii keenya keessatti daaraa ta'u wal gubuu wal balleessuun kaanaanii rakkoon qabnus wal balleessuu boodatti hin jennu warra dhageessan dhagaa dhaqaatti himaa warra afaan kana beektanu dhagaa dhaqaatti himaa akkaawuntii raachee gubatee akkaawuntii makii gubatee akkaawuntii nameeqa gubatee kana jaala obsan qabnu waan ta'eef kana booda Ciccita sagalee arga hundayyuu daaraa gochuu irratti bakka akkas goona rakkoon qabu wal balleessuun qallaaliidha. An akka yaada kiyyaatti tama warra telegiraamii